fakkeenyaaf namni tokko hogguu jaarame saba kophaa kan if danda'e mana hidhaa hoo ni qabna. Namni gaaf nama tokko keessatti namni waan balleessine hin jiru. Buneraan hidhaa sammuu keessa seef godhattee maa deemti? Lakkii jechuu kiyya. Bar Oromoon bar hidha feeti bar. So si deebee jeeti yaada maal irraa hubatte badhaasa? Amma jaala asirratti namni tokko ammaan tana saba jibbanii Oromoo arrabsanii Oromoo xiqqeessanii jiran. Laal nuti Oromoo miti Itoophiyaadhaa hin jibbinu nuti. Nuti saba haaraa akkuma Oromoo, akkuma Somaalee, akkuma Binishaangul, akkuma Tigireetti naannoo teenya ijaarrannee jiraachuu barbaadna malee Oromoo bakka irraa dhalanne ilmaan kuush akkuma Somaalee ilmaan kuushitti Moroonleen ilmaan kuush jennee jiraachuu barbaadna malee jibbaa Oromoo hin qabnu waanillee hubadhaa. Tuma fi ayyaba fedhu. Badoo gisa kawaate si dabaluu. Ti dabalu. Badoo laali gaafii ati gaafatteefani akkasaan tokkotti ani amma namaarraan tana duraan yaada isaanii nan deeggaraa. Ifa bilisatti kasti gabbee ani Moroonoodhaan jenne amma garuu haala isaanii diippilii jala taa'ee dhaggeeffataan ture gadii otanaa ture. Thank you. Dhaggeeffataan ture amma immoo har'aa wanni akka firoon dhagoosisee mucaan illeen yaada isaa gaffitanii warra ilaalcha kana faallessuun dhufe. Ilaalcha kana faallessuun warra gaafa gartee akka ammaa reefu taayyatti sana hayyuu namoota baratee kana biraan geessanii itti gaafa Oromoon gabbaatee wal fixaa turte sanii Oromoon hayyuun ati irra jettu kun hagabbee nagaa buuse Oromoo nagaa ajandaa isaa harkaa jijjiirsisee wanni kun safuudha dhaabbadhaa jee dhaabuu danda'e hin jiru. Hayyuun gaafa roorroo goonni gaafa roorroo hayyuun gaafa gartee dubbiidhaa qabaatan gaafa rakkoodhaa sibira dhaabbatin yoom qiyaama si shafaa dura Oromoo silaa gaafatte isin kasilaa maqaa Oromoo jettan amma bakka irraa quuqamtee dubbattu san nutillee dhiifnee amma irraa deemuu jirru kana jirru san waan achitti dhabne asitti wajji barbaaddanna jennee as dhufne nuti karaa Oromoo kanatti Oromummaa ofirraa mulquu wanni fidee hanqina jiru ka Oromoo kasiru san akkuma atuu jette hilleen bakka lukkuun dura hillee buuphaa galtee buuphaan sun gartee kasti hanqaaqxee ilmoo taatee ol kaatee deemti gis takkatti wanni bakka takkatti amma fuudhii ammumaan tana ulfeesse amma dhalchii hin jirtu adeemsa keessa jechuu barbaadee asilleen san nu caala beeyta amma namoonni nu amma akkaati namarratti feetan jette sanii miti amma namni namarratti fe'en jiru yaada isaanii ilaaleetiin ufumaan kootu afeerra nama tokko namni kootu waan kana nu wajjin itti seenaan jeen jiru ilaalchi isaanii laateetiin itti seene sheeyininis qeesinis doktorinis barsiisanis yoo ilaalcha kana jaalate dhufee dabalama namni tokko ga'eessi tokko mirga hiree ufii murteeffannaa mirga walabaa qaba waan mirga waan fedhetti amane waa itti amane san godhuu itti amane san hojjechuu qaba jeetin amanaanii saniifuu akkuma itti toletti bakka itti tole qafa Oromootti amanas Oromoo wajjin ciqiisanii fi hoorisaa fi boo'ichaa wajjin achitti laattumaan tole hojii achumaa ciisu namaa miti horiinuu bakka taateef laallatee ciisaa jennii mire saniifuu namni bakka itti dhaqu adeemsa waan haaqina jirus akkuma namni haareen dabalamaa jiru jijjiiramni haareen dhufa jedhanis itti amana saniifuu fuuldurri numa tolti jeetiin amanaanis akkasitti hubadachuu si ibsuu barbaade badoo. Okay, galatooma kabajamtoota obboleeyyan kiyya Moroonoo obboleessi keessan Oromoon kanuma adda baafachuu barbaade obbolummaan nu gidduu jirtu hin baddu waan feetellee taatu akkuma isiniin jee maatii takka keessaa namni amantii garagaraatu numa jiraata sigalee sabaan adda beetii miti ni jiran waa takka laa wanni isiniif dhaamotuu hin qabne wanni isinitti himani wanni hundi dirqaman taatu yaaduma wal amansiisuudha. Miseensa horoo heddumeeffachuuf immoo baay'ifachuudhaaf yaadumaan amansiifattanii warroota immoo isiniin faallaatis sanuma reefu tanallee dubbadhee fa'umsa gizeen jiru namarratti fe'uu dirqiidhaa sana osoo hin taane yaada gartee akkam wantoota amma reefu ati jettee san faadhaan an amma reefuun tana hagan deebisaa dhabuu na goote jechuun waan reefuun tana jette san irratti maaliin kaajette san beekta. Hayyoonni har'aan tanaati gaafatte kun gaafa rakkoon saba kana keessatti uumamte eessa turanii waan jette san. Sayirratti dhugaadha eessa tura waan jiruuf silaa hayyoonni waan akka isan furmaata laatuudhaaf as bahuu qaban ture hin dubbanne sanaan illee hin beeku. Haa ta'u jiraadhaadha uumaa miti fayyaan dhawaata angaruu eeggadheetu manga ammallee isinin makamuuf qophii miti yaada keessan isiniif hin kabajaa la eeggadheetiin rakaa afuraffatti isinitti hidhadhee rabbi inshallah laalee jechuudha. Yoona dura fixattan salaata. Galatooma. Okay. You welcome. Kabajamtoota paartii teenyaa gadiin bu'aa gaafii takka gaafachuu ni dandeessa laan hin beekaa yoona hayyamtan. Ayyee gaafiin kiyya lamaa gaggabaabseeti gaafiin duraa
nuti sabni kuni saba haaree amma ijaarame fuulduraaf kaayoo fi karoorri keenya nagee jennee jirra. Akkamigaa fakkeenyaaf namni tokko hogguu ijaarame saba kophaa kan if danda'e mana hidhaa hoo ni qabna. Namni gaaf nama tokko keessatti namni waan balleessine hin jiru manni hidhaa qabaachuu qaba. Sabni tokko mana hidhaa hoo ni qabna. Yoo qabaannee mootummaa ta'e sana keessatti foolisa kamataa keenyaa qabna moo kanuma Oromoo kanatti fayyadamna. Fuulduraaf mee akkami? Kalammaffaa ummata keenya ummata Oromoodhaa ummata biraa yaanee kophaa baanee kana hoo yoo isaan rakkatan yoo isaan roorroon irra jiraattee bira ni dhaabbanna. Gaafii lamaan tanaa deebisa. Gana Toomi ulfaadhu gaafii gartee mana hidhaa ni qabnaa yoo namni waa balleesse eessatti hidhamaa kayyatee fi inshallah tura keessatti waan walumaan laallu ta'a. Isa ammaaf illee qabaachuu baannu akka uumnee waa hunda akkasirraa abdiin qaba. Ammaaf jammarriidha jalqaba waan ta'eef ila gizee lafa gabboo isanii booda mana hidhaas qopheedha. Kabaala gadacha keessatti ni garafama badiinsa ilaalamee jechuudha akkuma seeraatti. Inni biraa immoo maal jettee inni biraa gaafii lammaffaa sanatti deebi'ee munira. Itti deebisaa deebi'ee gaafii lammaffaa san isaanii bareedduu. Uummata keenya bira ni dhaabbatama saba biraa yaani saba biraa. Ilma namaa kamiyyuu Oromoo yoo ta'u baate saba biraatu haa ta'u ilma namaa namni gargaaramu bira dhaabbatamu namni ta'uun gaadha. Akkas Oromoo miti sabni biraatu yoo gartee nama gaarii ta'e nama naamusa kabaja qabu yoo ta'e Oromoo miti saba biraatu gargaaruudhaaf qopheedha. Oromoo miti jechuun nama kabaja qabu ta'uu qaba. Wanti na ajaa'ibe wanti na ajaa'ibe Muniraan hidhaa sammuu keessa seef godhattee maa deemti? Lakki jechuu kiyya. Bar Oromoo bar hidha feeti bar. Lakki ilma namaa sila hospitaalaaf poolisiisa dura fayyaa dura. Lakki badooyyee caalaayyee manni hidhaa dirqama. Sirriidha yaa. Manni hidhaa dirqama kuni waan biyya takka gadhaabu namni yoo manni hidhaa hin jiraanne waliin sodaatu. Akka fedhe wal godhaa durriyyee nama hatti akka fedhe nama gooti. Munira tokkoffaa wanti biraa jalqaba Munira alaa wanti jiru jalqabu gaafii teenya baali beeta nama nagahaa nama tasgabbii nama jiraachuu waan ofirratti abbaa ta'u qofaa dhufa malee warri garteetiin as keessatti warra bashaa dhiiga buusuu maaliidhaaf kan dhufu ta'e kan achitti illee hafuu danda'a. As keessatti illee dhufnaan feenu wajjimneef keessa baafna jechuudha nuti mancumaan qalla jechuudha akkuma aadaa keenyaatti yookaan immoo gojobaadhaan qalla jechuudha qalleef keessa baafna rakkoon qabu yoo kabajaan dhufee nagaan jiraachuu barbaade qofa dhufa saba fedheerraa yoo dhufee illee rakkoon qabu kabajaan jiraatee nagaan tasgabbii qofaan naamusaan yoo jiraate ittiin jiraachuu danda'a. Kanaaf sanaan immoo Elal gaafii kiyya isinitti hin dheeressu badoo kiyya daqiiqa takka laal isinitti hin dheeressu ulaagaa bulchiisa tokko keessatti aadaa fi seera takka mana hidhaa jiraata takka abbaa gadaa jiraata heeraa fi seera akka Oromoon itti bulchiinsa dursantu jiraata. Kana keessaa nuti akka ammayyaatti mana hidhatti wal uggurramoo seera aadaa gaafa duraa caayaa jirutti wal adamanii akka Oromoon gaafa duraa wal gaafattutti haadha siinqeetii fi abbaa gadaatiin bullaa dalaala amma isinii galee moo akkasi bullamoo. Haadha siinqeetii fi abbaa gadaa warra gartee ammayyuu nama kana wal jeesu kana dadhaabuu dadhabeen tokkoffaa achi keessaa kun hin jiru. Yoo jiraatees gartee yoo bakka waatti nu dhabne seef maritti illee geessinee achitti illee nu maara koon qabu kanuma yaaddeen haa jiru barbaadeetti galatama. Dr. Nuruddin Jarrah Hanname Tole marabba. Kabajamoo Dr. Nuruddin nagaan dhuftee nuut qabadha. Welcome Dr. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقجرات خبجما ورحمة الله وبركاته أني وانين جواتك كجرا بلسيتين فقو قالالو جولين تينا خبها جارمو قبنا حالا كنا جون خنو قدنا تبافيس جتنيس سايكولوجي دادو بين بيتا سايكولوجي دام بكا كنا جيسنة نوغيه خن نمبر باچسو خنم فينو جتني يادون حتى بقاون يادون الدنيا برا علمي نما أمانتا متي وانتاج تبر جرينيا بيفا فيتانين بيفا خنان جتني غارين قصتي ولالس غارينك بيفا داد تسيولالتني أكا نور الدين تي أني هاسو أمد كودن دورا أمد ديدم أمد صدم دورا حالا كنان بيفا أمد سين هاسو تنكنا نوتي هاسو نمبينو نيك أنفنا يوخانمو أنكينيا نوتي مفكارو يونجنا حالا كنان قصص تهس وان فيلتهس
Nugee kun itin barbaannu alaabaa kanan barbaanna bifa kanaan deemna bifa kana uffanna jechuun keessanihu sammuu bilisummaadha beeka nama fageessee laaleef. Maybe nama addaatif nu akka biraa laaluu ni dandeessanii Oromoon tokko rabbiin Oromoo tokko godhee jira garuu yoo jiruun sif hin taane yoo haalli sif hin taane haalli kun naan taane bifa kanaan jiraachuu barbaanna jee sabni tokko yookaan murni tokko yoo gaafate mirga isaati. Example isinii kanna Ameerikaan biyyatti jiru kan Atlantaa keessatti kaawuntiin tokko kaawuntii kana wajji jiraachuun barbaannu jara kanaaf taaksii kafalluun barbaannu nuti haala feeneen jiraachuu barbaanna jaanii waraqaa godhanii vooti godhanii buqqaan kaawuntii jechuun akka qabalee jechuudha. Sadarkaa akkanatti addunyaan deemuutti jirti. Nuti dirqii tokkummaa dhiibaa kana osoo hin ta'in tokkummaan bareedaadha ilaalcha sammuu psychologically akkana yaaduunu bilchina garuu wanni isinirraa barbaadu wal dhaggeeffachaa yoo haasawaa bareedaa yoo ta'e yaada walii dabarsaa tokkon tokko wal dhaggeeffachaa deemu hundi ilmi namaas keessa ka jiru yaada qaba ilmi rabbiin akkanumatti waan uumne ilma namaa so yaadni keessan bareedaadha generationni ammaa kun generationa akkanaa ka yaadu yoo ta'e arra dhugumaan generationni wanti elamoo qilxus hajaarraas in kufne because namni biraa amma bifa biraatiin fassartanii ni fiidan garuu fageessee namni tokko gabbahee sammuu isaa waan sammuu isaa keessa jiru yoo dubbate mirga isaati mirga namaa kabajnee keetis kabajee bakka waliin taane wal kabajnee deemuunis mirga ta'uusaa kiyya maleen hallayyaa malee namannayitu karaa kiyyaa maleen hallayyaa malee namannayitu kun ilaalcha kiyya akka kiyyatti siif ta'anii fudhat yoo sin taane immoo alla magan kanuman jaagalatooma na jiraadha. Thank you. Namni waa hubatu namni dhaloota kana keessatti waa arko akkanatti dubbata hundi keessanuu waa dhiifama baga jiraattan obboleeyyan kiyya warreen duraas gubbaarra jirtan hundi keessanuu Hagariilleen doktor dogongortee maal numa jaa doktor Nuraddiin gaa ilma namaati dogongoruudha mala ammoo wanti inni irra gartee dhaabbatee dubbatu waan reasonable ta'e waan gartee itti yaadee itti madaalee takka muuxannoo hedduu itti qabu dubbata malee nama kana caljee firaa dubbatu miti ammallee nama waan miidiyaa kana gubbaarra deemu sirriitti hordofu nama nasiiba kana waan irra dhaabbateerra yaada kannatu miti takkaan takka sochii miidiyaa kana gubbaa godhantutti nama hordofu haa galatoomoo ulfaaddoon jaanii isuma galatoonfachuuf hin dubbadde meexiiqiin tokko ni bu'e yaa'o jala kana iyyee ol baasanii ammaas irraa sun harkatti yoo qabu eegaa rakkoodha. Asumaan Dr. Nuraddiin illee inshallah nuuf dabalama. Dr. Asumaan horra inshallah. Isa balama inshallah. Dinaa yeroo takka dubbaddu carraa naa kennitani. Eenyu dura ol beessa dinaa olii fi nadi. Dinaa ol dubbaddu gaa. Yoo waan dubbatu rakkoon qaba yaa. Ayyeetti fi obbolo nadi. Dubbaddu ati sibootan dubbaddu ayya. Okay, ayya abbaan xiqqee ol deebee gaa abbaan xiqqee hunaa dubbatu na buustan osoo yaadan kan natiin jee barreessu jira. Abbaa xiqqee ni jirta dubbaddu. Dubbaddu Dinaal. Rakkoon miti. Akka aadaa fi hooda muramuutti gartee walirra ejjechuunis hin jirtu. Wal salphisuunis wal cinaa iyyuunis wal xiqqeessuunis hin jirtu wal kabajuu wal jaalachuu wal ol fuudhuu santu jira waan ta'eef aadaa fi hooda gartee saba Oromoollee kabajuun bareeda jeeti abbaan xiqqee kun yaadaan qaba jee iyyaa ture yoo jiraate dubbaddu gaa abbaa xiqqee yookaan faayillee kan jalatti iyyaa. Shabakaan isaa gadi hin dhiifne akka shabakaan gadhiisuun hin dubbadhaa. Dubbaddu. Tokkoffaa wanti kun yeroo gad dhufee maaliif fudhatama argate yoo jettan hawaasni kun gandummaa fi gosummaa tana jibbee namni taa'u adee garee waa balleessitu nama muraasa waan taateef sababa gandummaa kana namni maraa jibbeef keessa namaarraa dhufe. Tokkoffaa lammaffaa ammoo waan si ajaa'ibu nama gartee warruma gartee kaleessa gandummaa fi gosummaa leellisu qofatu dura dhaabataa jira malee Oromoo yoo miliyoona 60 taate miliyoonni 50 Morokoo deeggartee jirti. Moroonoo deeggartee jirti. Warri amma gartee faallaa deemaa jiru. Warra kamii warruma kaleessa gartee faayidaa dhuunfaa barbaadu. Namuu maqaa gandaatiin diktaatara tahuu barbaadutu
arrallee warra ganamaa galgala ajandaa barbaadu malee wanni kun hiika guddaa qaba nama beekuuf. Wanni kun nama beekuuf hiika guddaa qaba. Tokkummaa tana dheebotaniiti gartee tokkummaa tana barbaadarraa wanni kun kachanchi ta'ee jijjiirameef jechuudha. Waan san ta'eef malee diinummaa Oromootiif miti. Sun achitti warri ammoo yeroo baay'ee lafa qabdanii, biyya qabdanii, doktora qabdanii, profeesara minamina qabdanii jetta walakkaa takkaa ol namni gara keenya deebi'ee jira. Tawaa'ee lafaatii fi biyyaalleen ganamaa galgala mataan hun dhukkubsinaa. Mootummaan Itoophiyaa akkaataan naannoon duraan itti ijaaramte hin taane ni diigna jee jira. Yeroo naannoon diigamte nulleen achi keessatti kunoo akka naannoon kophaa haaraatti ijaaruu edan Itoophiyaa. Naannoon kophaa achi keessatti nu ijaaramti nuti yoo feene mataa biyya magaalaa Finfinnee naannoo Moroonoo akka taatuuf xalayaa galfannee jirra. Yeroo hajaan isin qabdee Finfinnee baateef booda isinii rakkoodha. Ammaan tana nuqee quunurraa xiqqeessaadha isiniin jenna sumaan kun dhaamsa kiyya. Galatoom ulfaadoo Nadi. Namni biraa kan dubbatin Galatoom. Ayyee. Yaada kan naddeetiin Koddaa namni biraati. nama carraa eeggatu jala gabbaa yaadan kan danda'anis. Yaada deeggarsaati moo yaada mormiiti? Deeggarsa malee mormiin yaada deeggarsaa taanaan quufne gaayiti woomata akka jii jabaadhaa jiituma fayyaadee ajiitu haatu. Maaltu yeroo inti bira? Ati yoo diinaa ol moronomo. Obsibee yaadu. Qoyameen hin dubbaddaa. Itti furaa. Deebisaan gaafii hundaaf deebisaan amman deebi'u maaliif yoo jaame sabni haareeni ammoo hundaawee tokko kanaa miti biitti silaa akka sadarkaa biyyaatti ijaaramtee lafa dhaabbattee jirtu yeroo wajjin keewwata hawaasaa fi biyya san ittiin oofan yookaan haala jiruu biyya sanii ittiin sirreessan keewwata guyyaarraa jijjiirrachaa oofan sadarkaa Itoophiyaattu keewwata fooyyeessaa deeman. Kanaafuu seerri lafa kaayamee seerri ittiin bulmaata kan artikilii sanirraa deebisaan namaaf kennamu saba kanaaf qophaa'uu qaba. Hayyoonni hangi jiran lafa kaa'uu qaban kana osoo jala bulanii oolanii hin bubbullee jechuun ammaan waan gaafii namaatiif deebisaa ta'u. San booda ashaashaalaa oofanii waa hunda. Irraa shabakaan naadira guutuu hin jiru sibuusuu hin danda'u. Jabbuun danda'anis akkasuma ganna darbifirra. Kunoo sibuusanii jiran kaa maal akkatta warri sibuusuu ni jira bara irrakatin hin buuta waan ta'eef rakkoon hin jiru. Hikmaatiin hin beekee itti mee nutti himi waa'ee isaa. Kan arge malee dambaala akkasitti hin beeku baran. Ati Oromoodha moo Moronoodha? Ani Oromoodha lakki Moronoota nama fidanii barkana dubbii. Ani Oromo. Waan kana ni deeggarta moo deeggartoota? Hin deeggaroon maaliif hin deeggara sabaan marfe? Ani Oromo hin deeggaru. Hai. Waan inni fidin na sanu deeggara osoo namni nagaa fidillee wayyaa waan inni fidin deeggaraan. Maali inni bareedu? Bareedina achitti inni nuun gartu wanni fuuluma isaan ilaalimee fuularraa bar namni bar fuulumarraa waa beekaa bar kun. Oromoon fakkaata jechuu keeti? Inni nu Oromoo miti Okay. Hayyee amma oduu ammee takkaan isinitti hima dhageeffadhaa. Maqaa isaa argannee jirra. Iddoo dhaloota isaatis ni barbaanna. Namni kuni lafee jaarraa abbaa gadaa, lafee Elamoo Qilxuu, lafee Nadii Gammadaa, lafee Waaqoo Guutuu, lafee Taaddasaa Birruutiin qoose. Akkuma isin hundi beektan Oromoo fi Oromiyaa waan ittiin qoosamu waan ittiin safaatamu akka hin taane Oromoon waggoota hedduudhaaf jaarraa baay'eedhaaf gatii itti kafalee Oromiyaa fi Oromummaa wardiyaa dhaabbatee har'aan ga'e. Biyya lafaa kanarratti waa lamaan qoosuu hin dandeessu. Waa lama. Poolitikaa paartii ittiin qoosi ittiin taphadhu deeggari mormi jijjiiradhu rakkoo miti inni. Garuu waa lamaan qoosuu hin dandeessu. Inni tokko eenyummaadha inni tokko immoo amantaadha. በእርግጠኛ ነው ልክ ስልክ ሙጅራ አማ ባለ ስገላ ደባል ጎ ዋቄቱ ደባል ሰለሚገቱ በባለ ጊዜ ማለት ይሄ ፋራ የድሬ ልጅ ይሄ ፋራ የሲቲ ልጅ ማይም ኩኒ ሆላ ደሰኛቱ ሆላ ሁብዝኛቱ ሆላ ኸማ ከይሰገሎቹ ረቆራን ከቡ ይሰራ
Wallaalaan namni kanumarraa fuudhee akka harreetti waatti gurguratee waatti fe'ateetuma karaarra galakkisu yaada dabbaal fide yaada harreen fide yaada jinniin fide fudhatee gulufu kun hoolaadha baay'imiidha jenereeshin ayidallam kun dhaloota keenya irraa miti dayyuusaa dayyuusni immoo gannatan qabu waa lamatti qoosuu hin dandeessu eenyummaa keetii fi amantaa keetti qoosuu hin dandeessu oromummaan eenyummaa dhaloota dhiigaa uumaan uumamtoota irratti uumeedha sigalee amma kanaafi Oromoo taanee jiraachaa jirra Oromoo taanee jiraannas Oromummaa waadhatti firraa mulquu hin dandeenye. By the way amantaan Oromummaa amantaan eenyummaa irra laafaadha dhugaa dubbachuuf amma gaafaan akkana jiru hedduun keessan aaruu dandeessan garuu dubbiin tun dhugaadha naamana maaliif hin qadhasin hin jaa fakkeenyaaf namni tokko amantaa jijjiirachuu ni danda'a rabbiilleen haqa godhe abbaan feete kabri abbaan feete amane je rabbiin gatii isaa immoo ni argattaa siin jedhu marratti amantaa jijjiirachuu ni danda'a magaalaa keenya waliin sobnu kana. Islaama taatee kiristaana ta'uu peenxee taatee ortodoksii ta'uu ni dandeessi garuu Oromoon Amaara ta'uu osuma duutee badde hin dandeessu. Amaarri Oromoo ta'uu numa hin danda'u duniyaa sana gubbatti waa lama barre waan takka barre wanti nuti barre maali daawaa amantaa barree jira koota amantaa tanarraa gara amantaa tanaa koota warra jiru amantaa tanarra tanaa gaarii warra jiru agarre garuu saba kanarra saba kanaa gaarii koota warra jiru agarre hin beeku. Biyya lafarratti nama amantaarraa gara amantaa dhufu agarre garuu nama sabarraa gara sabaatti dhufu hin agarre nama eenyummaarraa gara eenyummaatti dhufu hin agarre kanaaf Oromummaan muraa mataa keenyaati. Hoolaan addasa nyaattu hoolaan kubzii nyaattu Oromummaa jaarraarraa dhaalleen safaatuu hin dandeessu gatii siin argatti yoo carraaqataa baadiyyaa maatiin isaa torbaan takka keessatti to'annaa seera gala ooluu baate ani dabbaan dhaltuudha. In just like all topic Oromoo people dhugaan sitti magira. Carraaqataa baadiyyaa yoo maatiin isaa torbaan takka keessatti to'annaa seera gala ooluu baate ani dabbaalii miti dhaltuudha. Asirraanii fincaantuu qaba. Naa qabaddaa waraabaddaa sagalee sana waraabaddaati miidiyaa kanarra facaasaa anaa isiniin jedhe. Maatiin carraaqataa baadiyyaa haadhaa fi abbaan firri isaa ollaan isaa ganda dhaloota isaatii guuramee yoo poolis xaabiyaa naannoo isaa dhaabbachuu baate ani dabbaal muxxeen qaba asirraa. Just like Oromoon Haayile Sillaasee irratti kaduuleef Minilik irratti kaduuleef Dargi irratti kaduuleef Wayyaanee irratti kaduuleef Opidiyoo irratti kaduuleef Oromoon hanga irratti badhaadhina takkaa piippii wanni inni jibbu jiruu fi abduun jara kanaa Oromoo fi Oromiyaa diiganii mancaasanii balleessuu waan ta'eef eenyummaa kee balleessuu lubbuu tee balleessuudha ooli. Diinni Oromoo fi Oromiyaan dhufe Oromoos haa ta'u alagaas haa ta'u diina. Oromummaan waan tarkaan qabdu miti waan ijaan mul'ataati miti. Oromummaan waan akka qilleensaati waan akka hafuuraati waan maqaan jiraataati. Oromummaa mancaasuudhaaf lubbuu baasuu hin qabdu lubbuu hin qabdu lubbuun ati baaftu hin jiru lubbuun isaa maqaadha. Oromummaa balleessuudhaaf dhiinni ati dhangalaaftu hin jiru. Dhiinni Oromummaa maqaadha. Maqaan sun ammoo Oromoodha. Kanaaf lubbuu Oromoo baasuun maqaa Oromoo balleessuudha, maqaa Oromoo xiqqeessuudha, maqaa Oromoo tuffachuudha. Yaada kiyya kana namoonni hubannaa qaban, namoonni bilchina qaban, namoonni fageessanii yaadan ni hubatan. Hoolaan adda nyaatu garuu ni hubatu. Inni maal hubataa? Sandal qarshii kudhanii gurraacha biqiltuu kan gattanii misanii fi sharaa Sudaaniin kaattu san kaatee gara yaasuudha. Kun ammoo xiqqeenyaa fi miti hojiidha. Rakkoo miti inni. Amma gowwaan dilli komentii godhu kun irra hedduun isaa warra amma keemaa keessa qixxeessu jiru warra uwwa kana muka jafan qabdu. I don't know. Akkamitti akka yaaddu naan galu akkamitti kanaa sammuu si cufe. Mucaa tokko kalee baal jee Facebook gubbatti waan wayii takka barreessee. Warri Saudii keessa jirtan kun mataa hoolaa nyaatinaa jee mataa hoolaa. Arabni mataa hoolaa nyaata gaanii beektan hedduun keessan. Mataa hoolaa nyaatinaa jee maaliif hoolaan kun mataa walitti horiyaa beektaa yeroo hundoo gaa hoolaa limee laala. Hoolaan mataa walitti horiyaa. Mataa wallaa. Uumama tokko tokko. Kanaafi hoolaa hoggaa nyaatan gara miilaa kana fa'aa nyaadhaa malee gara mataa kana nyaatinaa jee barreeffame jaan tokko malee barreeffama sana argee hedduun gammade. Sigalee inni naate bakka barreeffamni sun. Kanaafi
yoo carraaqataa baadiyyaa namni jaamu takka araarsoo Abraahim dhalataan gaara mul'ata laaftoo dirree magaalaa dhiiraa amma moyyoo ta'e kun torbaan takka keessatti maatiin isaa olaantummaa seeraatiin hin qabamne ani dabbal dhaltuudha kuni waada anaaf oromummaan eenyummaadha anaaf oromummaan lammummaadha nuti ganaa oromiyaa biyya goone gannet ganaa oromiyaa baasaboorri keenya akka inni oromiyaa jiru goone gannet maatiin keenyaadhaaf abbaan keenya oromummaadhaaf gatii kafalaa jira nuti garuu dhaloota gowwaa dhaloota faaraa dhaloota dadhabaa fi dulloomaa taanet oromummaa waaqachaa jirra kuni kaayyoo birsiginnaati kuni kaayyoo birsiginnaati kaayyoo warra amaaraati dhaloota keenya kana gowwoomsanii jaamsanii walitti buusanii if jibbisiisanii akka isaan eenyummaa ifii tuffatanii eenyummaa jijjiirratan godhuudha kaayyoon diina keenya irra hedduun hoolaa keenyaa kana nubatu moroono akka namaarra qamisa bitatee osoo amma siltee taana tokko jee alaabaa siltee takka tolchee namni alaabaa siltee na wajjin qabatee jee hunda morra oromoo keessa miliyan dhalooteef dagate dhalooteef dhabe dhaloota du'e shorti mimoor kaabiyyaa majjeessan jechuudha warri kana kun sigale ammallee oromummaan eenyummaadha oromummaan dhiiga oromummaan dhaloota hin jijjiiramu naagalchi mucaa milkeessaa sana jaalattu milkeessaa keessa roon laabaasi dhaamsaan qabaaf tokkoon arraantana wanta kan sirriitti man fiidiyoo khaalii kun waraabee takka dhageeffadheen ture khaalii hedduu galatoon wallaahi fiidiyoo ati waraabdee san dhageeffadheen imimmaan ijji namara ammallee imimmaan namara seenaa hiyyi dubbatte baase waan an keessa dabre dubbatte maali fiidiyoon san jaalibsaan har'a eesii jira haati gatti san namoonni baay'een gaafaati humna qabdu gaafaati dhageetii qabdu gaafaati paawara qabdu gaafaati qabeenya qabdu fira keetii miti diinni kan keefin sitti ajaba beekta sagaltama maqaa kee yaama beekta sagaltama bilbila beekta gaafa rakkatte gaafa kufte gaafa cabte nama biraatii miti jaalalleen tantee nama biraatii miti saayibni qaleessa shururuu wal godhaa turteen sitti bilbilu beekta sin bilbiluu miti yoo ati bilbilte bilbilliin dalagu biiziidha shaba kan qabdu siin jaa girrisaan irraa asirraa moroona gattuu fi carraaqataa gattu tun osoo mucaan kun asirraa wixi jee takkaan siin barbaaddu yaa wishaa yaa weeylak waliin beeynu mee har'a nama jaalibsaa iyyaafatu gartanii ana dabbaan irraa kaasii nama jaalibsaa irraa dubbatu gartee har'a jaalibsaan eessi jira obboleessi keenya kakalee wajjin qabsaatu kakalee wajjin as gubbaa dhiiqisaa turre eessi jira har'a eessi jira quba qabdanii sigale mee carraaqataa baadiyyaa wasumma wallaahi wabillaahi ilkariim rabbii naman tahin kalaman tahin sii kakadhe maatiin isaa hidhamuuf ta'a informeeshinaan qaba gaafa maatiin mucaa kanaa hidhame nama bilbilee baasuun laalame mee nama gaafa maatiin mucaa kanaa hidhame bilbilee baasuun laalame summa ana dabbaalii jeeban informeeshinaan qaba kana sodaa malee hin jaammoo naagalti milkeessaa jaalatti yoo siree jiraatti. Dabbal tokkummaa kana naagalti yoo dubbattanii carraa isiniif hin kannaa qoy. Waan takka qofa waati isin seeneetiin isinii kan nagarraa. Wallaahi siin jee wallaahi halkan kana nan bulchin informeeshinaan qaba maatiin mucaa kanaatii fi eenyummaa mucaa kanaa barbaadamaa akka inni jiru. Amma dee naagalchi amma dee sanfaa. Feetan amana feetan dhiisa dabbaal mootummaa miti na beektanii miskiina. Carraaqataa biyya arabaati haqabee hidhunaa miti informeeshinaan qabu mucaan kun garuu obboleessa kiyya waan hin taane jira waan gatii isa kafalchiisu jira waan kana dhaabu qabu hin dhaabu yoo ta'e immoo ni hidhamti maatiin isaa gaafa hidhamtu meeqa keetii bilbila meeqa keetiitu maallaqa walii qabaaf meeqa keetiitu dhaqee gargaara as jirra walumaan laalla eenyu akka gatii kafalu eenyu harka walii dhee boru gaafa rakkoo akka wal duubaa garagalu as naansala miti rakkoo miti bara haqabee hidhuudhaa miti bara. Yoo maatiin carraaqataa baadiyyaa torbaan takka keessatti firdibeetti dhaabbachuu baatte carraaqataa baadiyyaa as dhufee yaa sabaa yaa oromoo afaantuun haala ba'ee
Ni dogore. Nama anda tawate. Na sini balleesse yaa Oromoo ti jedhii famanaa godha yoo. Wallahi poolis taayyaarraa ajajnitti kan namee karaa maatii isaati laal qabatu dubbiti jiran. Yoo isin guyyaa afur booda viidiyoo kana irratti arguu baattan ani fincaan tun qaba dhiiraa miti gatta kunoo jarraaqataan dhufee jira naagalchu jaalattu. Carraaqataan kan dhufee jira naagalchu kunoo inni dhufee na fakkaata. Bas nice amma tolchitee jira carraaqataan shee riqaa galcha yaaboo naajjee galcha. Share godha wallahi billahi ani nasiyaani mudiraaf. La yoo feete doorsiisa ji. Dabbaa kee galatoomii wanni jechuu barbaadu carraaqataa kan asirra fiddee yoo namni duuba jiraate isa kana yaada isaa baaftee dabarsinee osoo waliin kenninetti nama isa duuba jiru qorattee irra geessee lakkii an namni duuba hin jiru akka nama dhuunfattiin ittiin taphachuudha uummadde waan kana kan joo taate ilma Oromooti arraasan Oromoo yoo kan joo taate dabarsinee waliin kenninu numaatu furmaata kana fiduu qabaaf. Sigalee mee mucaa kana fidaa ol galchaadha xiqqoo isaa wajji haasa'e. Kootu jiin kun an jalqabaa sireefu nama kuma sadii as ture Ridwaan kiyya doollee Saa'udii tahaa. Saya tu tanah kayak sasi tu kau kali bika bagus bagus tu kau ijak abang nagal tahu kan jauh san wamel jenda. Wallahi wamel jenda. Ya ada cuma video kan ada kepada ya ada cuma kapten kan ane seduran ya cerita kata daging kau dashan. Orang mati gaya cantur raga apa daging kashan daging harga kiarin terasa di share tu ada bar share tu yang nak ane misenggera muda kan terasa ini tibil bile wallahi tu bitan timura. Sultan matan sani beka sultan da waletin jira sultan nan da walle ajau gafat dan jira milkai sa da balati matan kan gede messenger sen guyya la mudura sen bilbil am messenger gudda kai san jira anu dabbal na da walle tini majeti narra ka su didi ani tini majeti hakana timi asin bilbille waye muja kana sin gaballe walla na da walle tini majeti arrakata narra ka su didi anu halkan kullum barhin muta carraqata ji amusani badasa kanya muta natimi muta kanya khayro yuru kana isa wajin grupi gonen barbade milkesa dawale amada dawale sulta dawale muta kana kunan muda wanga natimu da kharake satin wa me ka yale garu arga chundan de ay gas bodan du fe sabni kuna daga uje asbuba dubaddan amma carraqata kanya garo qaba mati temidin jirenya kemballesin wanni qoosaaf jaamtun gati nama kafalchifti waan ittiin qoosani jira eenyummaan sababa Allah kana waan ittiin qoosani miti faaruu girrisaatii fi laayikii girrisaa kana ilaalin gaafa ati kufte gaafa ati cabti jarri kun hundi bilbilan kaasu milkee sarraa kaasi bilbila sarraan kaasanii sinjee osoo akka jarraa hidhamtee gabbuute Itoophiyaa sanitti namni khaarijii qolanii si guutu hin jiru kun oomee sifiin guutaa joomma Khalid Oromoo nama seenaa kana qaburraay ani nama seenaa kana qaburraay jaanib sarraa egzaampilii fudhadhu nam takka sultee mataan isaa khaarijii qolanii si guutu نخدي بعمله ملكيسة روحان خالد هذا ولا فيدي asin grup bi kai sa sagale ka bujira raf ne madura ni daga ko tu jai hoji na jala do be ku de hoji shere bilbil yan hoji da wali bi hoji milkeiza ani on fede mana fadde mbara ko ta kan kabu dubita na ka bada na wara bada wala kaida carraqata badiya yo turban ta kaisati wallahi billahi tallahi ma ti nisaba kagirtu bahu batte ani islama mitinin kafara kuni wani information qabu wani qama motumma dra akadum fatina naga fatani akam muja kana basasu ana rabbina shahida maqasa lembe ku bakana lota salembe ku segale amma modu badde jinjira wonni hundini batina dubatis dabbalki ya galatomi aannan ofiji na dhugiyatti yan oromo sefin dawa qaba atimma akkasi jirta ifiji khotu bodaaf dawaasin dhabu waan joota kaaf isa kana adlee saachaa jirta itti dawwalanii si dhileessu Dabbaal kun dureen guddatu fillee kee ammaan tana kan laalu kanatti inni nu wanni alaabaa jaatuun laal milkeessa isin shabaabata xiqqaadha wanni alaabaa jechuun siyaasaadha alaabaa jechuun siyaasaadha alaabaa tana nama meeqaa itti wareegamaa jira nama meeqaa itti lubbuu dhabee nama meeqaa itti naafa tahee alaabaa dheengadda dhiigaan taraaramte san faalleessuu mootummaa wajjin biyyattii wajjin wal faalleessuu waa meeqaa wal qabatti dhaloonni biyya tana jiru waan akkasii hoo uummate mootummaa irratti illee dhiibbaa fiduu danda'a alaabaan isin akka taphan miidiyaa irra poostii godhaa jirtan tun dhiibbaa fiduu dandeessi wanni miidiyaa irra dhiibba fiddi
Saniifuu mucaan sana dhufee Dhugaa kanatti garuu dhaga irratti waan isiimu jira. Sultee nagalchaa sultee san nagalchaa hojii gireedha sultee. Yeroo dheertuu deemaatii miti galee wanni Sultee nagalchaa jaalatu. wanta godhanii ilaalanii miti. Isiinummaan tana dhaabbattee jirti. Tuyyarumaa fi bari yeruma ijoollee wal loltu, ijoollee wal qaltu, ijoollee gosummaa ijoollee loltu tanumaa jecha malee waan dilas akkasitti qubna garii godhanii ilaalanii miti. Carraaqataan ajjala jira ol naqamee namni mooditera Ajjala jira bara dhufee jira. Ajjala jira. Suuraa gandummaa wal loltee wal fixuurra waan akkanaa tana yoo sababa godhatanii tana afaan taphatanii wal dhiisan jechuuf malee kan mucaa waan kana uume wanti tun waan qubne garee. Na bilbilamee deebi'ee. Okay, ani ammallee waan kana dhiisi yoo dandeesse waan kana dhiisi keessaa bahi naan jaanii wallahi laazim. Kalas carraaqata sagalee tanee dhagaa oo barbaadan keessaan itti himaa dubbiin gabaabduudha carraaqataan iyya naafsee asii qabu. Khalid. Wanni jechuun barbaadu baay'ee kiyya. Awwaan kana jalqaba irraa hin Mee viidiyoo guyyaa kana mu'ee maaks warree agartan qoy waan isin gaafadha. Viidiyoo mu'ee maaks warree agartan guyyaa kana. Agartanii? Mu'ee maaks viidiyoo isaa warree agartan mee? argan jira mu'ee maaks deemee viidiyoo argan jira illee godhee jiru. Mu'ee maaks keenya kan argee kan dheeraa warree viidiyoo isaa agartan mee? Facebook irratti argee. Anuu maxxansee jira TikTok kanarratti. Oke, tifu kali ya. Angger mang kurang sembuh badan. Ragam ada untuk penuh baju orang untuk. Ya itu karena dia terang dia mana dapat karena cara kata le ini tuan karena hasilnya tu re. Ani wani ni jadi baju balaya kiya. Amantan ni jiram. Campur kerja tu menda. Orang mumar bin nama kan nanti jiram tu. Bisa dunia kerja. Namni barom sangkap ne. Wallah lah kebiasaan kebaca rati. Hadir mertulen nengat berbuat jaya bata kebaca seti. Namni wan berat ini kosai memang kos